I hope ni dalagana fakkaate wanni kunarra maal abbaa isiitiif na itti. Mee share godha. Okay, amma nama tokko argaan jira gana namni haala hin dhufne akkaataa itti xibsii dalagatan giriisaa barsiisna irraan tana. Giriisalleen waa baratuu qaba. So I have to teach them how to make xibsii jechuudha. So I think it's too light right now. Asway. Asway what way? From here to here. Ni mul'ata? Eessa dhaabuu wayya? I think giriisa kotta waa baradhaame irraan tana. Alright. Akkaataa itti xibsii hojjetan barannaa jechuudha wajjin irraan tana. Jalqabatti kuni wanni xibsiiti. Baala kana namni beeytan baala kanallee booda itti goona jechuudha. We have to foon hoolaati and kuni baala xibsiisanii maqaan isaa yaadachuu baadhu just afaan oromootiin hin beeku. Kuni kana isinitti hin garsiisa. Alright. Kana madbashaadha kuni. Alright. Arra xibsii akkamitti akka godhan barannaa jechuudha. Giriisaan silaa giriisaa waa barsiisurra hoolaattu irra waa barataa. Hooleyyii irra waa barataa garuu dirqama waan hin barsiisuu qabuuf barsiisuun qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa xibsii goona. Xibsii godhuudhaaf waa kanan barbaachisa. Shunkurtii, foon ammaaf achi keenya. Shunkurtii akkanatti shunkurtaa dura foon cir indagatina baalli kuni dhumarratti itti seena. Actually ani beeylada kani waa barsiisuu naaf akka giriisaan kun. So foon kun foon hoolaati actually. Daraq xibsii jechuun waaddii jechuu. Waaddii goggoyduu jira gosa hundatti jirti. Foon asirratti goona. Foon kun ni baay'ate garuu baay'ee miti. Amma foon kun akkanatti $32 $32 fi 25 waa xiqqoo. Foon biyya kanaa jiidhaan jechuudha. Foon biyyuma teenya qaaliidha. $32 $33 yoo ta'edha. It's cheap. It's good. Qurxii ni nyaatan biyya keenyatti amma xibsii akkamitti akka hojjetan waliin barannaa jechuudha. Foon akkana cirra. Kuni maal jedhama? Xibsii xibsii ajaa'ibaa hojjannaa jechuudha. Baradhaa giriisaa. Sida rabbiitu wanni isin godhe. Okay. Asirratti kabajamtoota daawwattoota keenya Iftuu Nuuraa ni seenti. Iftuun aad godhaa. Iftuun waliin taanee barannaa jechuudha. Iftuu seenii yookaan immoo hagaanii xumurutti
Bagana gaan dhufte iftu teenya. Magana gaannoo itti Nazir Nura. Atis iftu Nuraati. Namni baay'een maqaa kee kanaati Nazir obboleessi Nazir isin hin jenne. Nama hedduun na gaafata isin obboleeyyanii moo maali? Abbaan keessan kun tokko jedhan. Maal jettee deebistaaf? Na dhibe waan jedhee deebisuuf. Obboleeyyummaa waliin dhaloota qofaa miti. Eeyyeen obboleessa isaati. Obboleettii isaati yoo jettee maal rakkoo qaba rakkoo tokkollee qabu gara sagantaa keenyatti deebina. Obboleessi sirriidha. Obboleessi kan garaa tokkootii miti. Yookaan abbaan tokko yookaan maqaan tokko beekamu waan ta'eef. Sirriidha. Kanumaaf. Viidiyoo kana sheer godhaa. Atillee sheer godhi. Har'aan tana sagantaa sirraa waa baradhu moo anatti barsiisa osiitu nu barsiisa ibtu. Akkaataa waaddi itti godhan akka tibsiitti godhan. Akka godhan kaa isin barsiifnaa giriisa barsiisa jedhaa jirta. Mee akka nu barsiiftu laaluuf hin deema waan ati barsiisuuf deemtu giriisa kana. Okay, hayyee. Sagantaa kiyya eegaleen ture garuu baga nagaan dhuftee amma namoonni tokko itti kushiina takka kichina keessa seentee waan gootu ja'a jechuun giriisaa warri sammuun isaanii hin yaadne akka namaatitti jechuudha. Kanaafuu atilleen har'aan tana biyya Awurooppaa jirta, biyya guddatte keessa jirta. Duraan dursee baga Rabbiin biyya baqaa sanarraa si baasee gara biyya Awurooppaa si galcheetu jedha. Amiin galatoon ulfaadhu. Namni ofii yoo biyya itti baqaterraa biyya jiruun baqaa biyya gaarii miti no matter what future takka of dura hin qabdu. Nama beeku beeka jireenya biyya baqaan ta'e. Biyya baqaa jechuudha. Ammallee obsa si haa kennu umrii si haa dheerisu jiru jireenya. Wanni silent irra godhi telefoona kee tizii jechuudha. Kanaafuu har'as jireenyi kee wanti haa jiru. Anyways, mee har'aan tana giriisaa kana waa barsiisna gara sagantaa kiyyatti haa deebi'u moo waan naan jettu qabda? Ani maal isin jechuu barbaadu beektaa mee amma yeroo hedduu giriisaa itti nu arrabsitaa. Giriisaan kunis waan ulfaata. Giriisaa jechuun iftu laal giriisaa jechuun akkuma hooleeyyiidhaa osoo waan tokkoon hubatin wal jala jechuudha malee giriisaa jechuun arraban qabu. Maal si fakkaatee namni gir jedhu kun akka hoolaadhaa wal jala gir odoo hin hubatin hin gugatini akka hoolaadhaa waan jedhamu tokko afaan Oromoo keessatti. Osoo hubatin gugatan gartee girrisii fi dammaquu walakkaa. Maqaa kanallee nama nuu baaseen beekna beektaan. Abbicha jibban malee abbicha jibbanis dhugaa hin jibban. Abbicha jibbanis dhugaa hin jibban. Let me make it clear. Abbicha jibbanis dhugaa hin jibban. Osoo hin hubatin hin gugatini waan jedhamu tokko jiru. Gugatuu jechuun hoolaan duma isillee hoggaa duumni duuba akkanatti jette gir jettee hallayyaa seenti. Namni gir jedhu kuni boolla isaa qotame isa hin ergitti dhumuu malee giriisaa jechuun sanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf barruu tokko lafa kaa dheeressee. Barruu dubbisuu hin danda'anillee hin jaalatu namni keenya. Namni barruu waa dubbisuu hin danda'u. Waan akka reediyoo waan waraabame dhageeffatu wanni. Osoo wanni tokko dubbisanii addaan hin hubanne gir jechuun sunillee akka hooleeyyiitii jechuuf hin jedhee kanarratti waan jettu gara sagantaa kiyyaatiin deemaa yaa'u. Baalli kun maal jedhama? Akkatti fudhattetti akkas ta'a. Amma nyaata kee kana baruuf hin deemna. Mee maal akka nu agarsiiftu mooyummaa kee kaatee wanni caaltee giriisaa caalteetiin mooyummaa kee kan nu agarsiiftu kana miidiyaa irratti arguuf hin deemame. Waan ati nu agarsiiftu waan nu arrabsitu kana. Tole. Nu arrabsituu hin jeen nu qeexoo jedhi arrabni waan hamaa. Nu qeexa. Qeeqaa qabda malee arrabaa miti nu qeexa. Arraba miti san galatoota. Akkasii nawwatu galuuf maal jedhama biyya Afrikaatti akka afaan Oromootiin takka baalli kun ka xibsii takka waadditti seeti. Ka xibsiiti. Baala xibsiiti maqaa isaatu wallaalessa. Ani maqaan na jalaa batee jira rakkoon. Ani onni keessaa biteetti cabatte dalaga. Okay. Biyya Gibsitti Ijiptitti maal jedhama maqaan isaa?
Mbeko. Anillee hin beeku. Isa. Waan tibsiif ta'uun beekaa garuu maqaa isaa dagadee. Okay. Gara sagantaa keenyaatti deemna. Kuni foon hoolaati. Foon hoolaati. Baay'ee foon gaariidha biyya Ameerikaa kanatti. Foon akka biyya jiruu, biyya jireenya, biyya Afrikaas waan guddaa miti. Anyways, gara sagantaa keenyaatti deemna. Amma akkanatti hin jiraa jechuudha. Okay. Here we go. Xibsii goggoi duudha goonamoo waaddii jechuufi. Goggoi duudha moo tamaraqa qabdu moo gosa ta'e barra. Directors jarri jedhuu san jechuudha. Ta maraqa qabdu moo basalli tayyette moo gosa kamirratti jechuun basalli jechuun xiqqoo bilchaatte moo giddu galeessa moo gosa kamirratti hin godha. Xibsii ammati gootu xibsii maraqa qabdu. Maraqa qabdu. Hojjetti yoo biddeenni jiraate. Tole, biddeenni ni jira. Biddeenni gosa hundatti jira kunuun. Xaafii adiitu jira. Biddeen ajaa'ibaatu jira yoo jechuun. Siila qoodaan kan jedhu kana hunda kophama keenyaatti fixuu jechuudha. Kophuma nyaadhee. Maal ni jijjiira. Barbaadu kana nyaadha. Amma wanni hundinuu reedii ta'anii jiranii sagantaa keenya itti fufnaa jechuudha. Tole. Biddeenni kunoo xaafii adii giddu galeessa xaafii gurraacha lachuutu jiru. Xaafiidha. Lachuutu xaafiidha jechuudha. Okay, iftuu teenya amma tole egaa anarra xibsii daraq xibsiin hojjechuu barbaada. Waan hin jaalladhu. Gaafa kan jaallatu sun hojjedhu. Tole. Gara wanni kiyyatti hin deemaa jira. Okay. Foon isaa ajaa'iba gaa foon ajaa'ibaati. Qooyi amma biyya keenya bakka hin jiru kan amma foon booyyee malee foon horii hin jiru. Achi akkamime? Foon guutuudha biyya kana. Amma kun foon hoolaati. Ammuma reefuun tanan bitee dhufe fireeshidha. Harkuma ka gale jechuudha. Harkuma hoolallee ni qalchiisa deemee jechuudha. Gaaf tokko yeroo baay'ee daa'imni ni qalsiisna achitti jechuudha. Barbaadduufiif qalatta harka keetiin. Qalattee irraa si tolchanii maal jedhanii si wanni godhanii jechuudha. Kun immoo bikka irraa gurguran mana nama keenyarraa malee dukkaana irraa hin bitu. Ka dukkaana biyya kana foon bulee waan akkasiisan hin bitu. Amma asitti foon bulee miti booyyee jira. Foon booyyee malee hin jiru as. Foon booyyee rabbi isin hin nyaachisin. Haram foon booyyee. Okay. Amma akkana qaqal'isnee murra xibsii yeroo goonu yoo argite akkanatti qaqal'isnee murra akkanatti kuni amma booda yoo bilchaatee irraa gootee ani yoon hin lafee akkanatti hin ciniinin kafoon nyaadhee natti hin fakkaatu garuu haa ta'u amma sagantaa yeroo hunda polotikaa qofa osoo hin tahin girrisallee waan akkanaa kana. Waan akkana kan fiduun baay'ee bareedaadha. Beekta amma kun laal waan ajaa'ibaati laal. Waan namni barachuu qabu, waan namni nyaachuu qabu, waan hedduu namatti tolu laal. Exactly. San booda waa'ee warra coggaarraa qabullee maashinaan daakee ni garsiisa. Waan hundaa'uu asii hin qaba. Eega kana goone booda talballee ni daakee ni argisiisa. Waa maraayyuu daakeen sheer invite godha. Jedhini girrisaa kana itti himi girri hin jedhina hubattan malee hin gugatina ka jedhu kana jechuun kiyyan dhiisuanii. Anyways amma ibidda qabsiisna. Here we go. Amma foon kuni waan baay'atee jiruuf kuni har'aaf naa gahu baay'ee kuni ni gaha kana nan deebisa firiijatti hin deebisa tole kana boru goona kana boru goona. Rabbi jantaan isirraa qabu abboo foon bareedaadha maashaallah. Amiin maashaallah jira maashaallah jira yaa girrisaadha.
tokko rabbi summina siyaanya jechuudhaan jaa giriisa. Lakki abba summinya finiti namni waan akkasii walii hawwuun jiru. Amma giriisa waan akkasii yaadaa jechuudha. Amma kana fuudha. Nine jedhe nine kanallee barannee jirra afaan asii biyya kana. Waa isaan giriisa waa barsiisurra hooleyyee biyya Ameerikaa kana waa barsiisu wayya wallahi. Anyways akkasitti eegallaa jechuudha. Nyaata nyaata. Zayitii xiqqoo itti goona. Okay. Kuno foon kuni amma asitti galaa jechuudha. Baala kana ni beeyta. Qabamaa keessa jira wanni martin wanni barbaachisu. Everything. Boodan isinitti argisiisa. Kuni kororimaadhaa silaa wanni wajjin godhamu irra ture. Qimamii gosa kam akka goonu waliin ilaallaa jechuudha. Dhageesseeftu haasawaa si guddistee turte. Argaa jira. Okay. Right. Iddoo arguu jira waan ati gootu. Chef Naz naan jaanii jechuudha maqaa kiyyallee. Chef Naz giriisa kana waa barsiisuu qaba waa haa baratan akka namaatti yoo nama ta'uu barbaada. Naannoo asumaanuu yoo ati nyaata bareedaa hojjettee baratte asumaan hojjechuu barataan iyyuu sirraa baratte. Kunoo kana alarmi ijaa jira. Alarmi irraa jira xiqqoo wanniidhaan bana qilleensan bana. Okay. Alarmi xiqqoodatti wanni ta'e dhiifama alarmii dhaabsee dhufee jira. Rakkoon qabu. Dalagaa bishiina keessatti buqqisuudhaan qabu. Kan jennu dadhabsii jedhama. Ibsii waaddii goggoyduu sana hojjannaa jechuudha. Okay. Sheer godhi yoo dandeesse Jalatti sheer godhee jira. Amma of duraaf sheefziin yeroo reesturaantii banee mana nyaataa kiyya dhufanii akka nyaatan illee naa beeksisi jechuudha. Iddoo biratti illee si beeksisa. Anillee gaafa akka carraan nagayee Ameerikaa dhufe achiin mana keetii nyaadha jechuudha. Gaafa dhuftee anatu sii godha. Amma kuni ibsii ixaa akkanatti amma ganaadha kun amma seene. Amma seene ganaadha. በጣም ደረቅ ጥብስ ታሃጀቱ ጎጎጋ ሰን ሆጀና አራይ ያ ሁሉ እንጀራ ኩኒሞ ቦደ ኢትጋል ጭራሜ ጀቹ አመገና ማሊን ይሁን
Shunkurtii dhagaa. Shunkurtaan booda Shunkurtii cirree wanni ol booda gara itti galchitee barnatti addaate. galcha. Wanni isaa ol deebiftee natti addaate. Okay. All right. Amma okay. Giriisa waliyyaa yaa baratan. Yaa giriisa walitti. Yaa komentii giriisaa keessatti dubbitaa raawwa. Yaa dubbisii fi yaa birraa giriisa yaami kotta jedhu. Yaami giriisa gir yaani dhufu gir hin jeinaa jeen. Amma Ati giriisaa gafaan armootii. shunkurtii kana maal goota? Haalaan daayitee hin cirtuu jechuudha. Amma wanni gootu shunkurtii kana ni akkanaan ta'e. Akkana irraa baasnee miti. Amma shunkurtii kana maal goona? Harka ofirraa goggoisa. Gartee shunkurtii kana odoon xixiqqeessine akkanatti muru. Dhedheeressinee jechuudha. Gartee? Yaa na arga. Kuni amma bishaan kana fixachuu qabaa jechuudha. Kuni bishaan kana fixachuu qaba. Okay? Wow. Bishaan kana fixachuu qaba. Daraq xibsu wayi ደግሞ waaddii goggoyduu san godhaa jirra jechuudha. Ati ajaa'ibaati. Baraka qabu san jettee har'a kan godhaa jiru isa baraka osoo isa wanni samii jechuudha. Giriisaan maal jechaa jiran? Barataa jiranii waan? Isirratti waan gaarii dubbataa waan gaariidha namni waan badaa barreessan ture. Giriisaan homaa. Waan badaa barreessullee sun amaluma namni homaa jedha. Akkasuma sammuu qabutu akkasuma yaada. Xibsii dhagaa waan tokko tokko keessa buufachuun gaariidha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam akkam jirtan. እና amma mana reesturaantii waan hin banuuf deemu mana reesturaantii kiyya of duraaf naadhaa dheessi akkasitti dhuftanii narraa nyaatanii jechuudha. Har'a ji'a afur boodaan illee nan dhufa ji'a afur booda. Gaafa samar oo'i seenee jira. Mana keetitti siraa godhee nyaata ajaa'ibaa kana nyaadha jechuudha. Sirritti malee sirritti dhaqa. Inni dhuftaa أنا استراحة قوتا هذا ما في مشكلة إبسي بربادو كلي بربادو كتفو بربادو قرد باتو قوسا هندتو سيفو جدنيا تاجتو because experience وانين كابو فيه وجي أجايبات وانا كنا كلها وجي بونسا وجي بريدار أكيد كلها نمشي تولا وان بريدار. Thank you. Osoo dhiirri keenya kanatti xibsii akkana kan hojjettee nama nyaachiftee akkam namatti tola sila. Ufiifuu nyaattee hin beeku isa nyaata. Isaaf namni kichinii keessa seenee waa godhatu faranjii biratti kabajaadha. Faranjiin kabajaadha. Warri akka Snoop Dogg jedhanii ni jira warra raapparoota kana gurguddaa mana keessatti ni bilcheessu kuki godhu. Oovina amma Thanksgiving, Christmas, ooviniin biyya kanaa kuni akka jirutti Turkii waan jaamusaniin guutamaa jechuudha. Warri gurguddaa warra akka Dr. Dre.
دكتور كوشينان ليه تدس ما شاء الله هدو بريد هدو لما تصلت كوشينان تد شكرا تداتي كأجايب namni sidaati mana keessaa eegan sidaati illee barbaachisaa namni tokko ilkaan kanaas addannee jira ilkaan kanarratti kiiloo 6 koshoroo kiiloo 6 warra deemuutu jira warra akkana waggaa jee lukkulee 20 guddisa wanni ilkaan isaa irraa yaa'u dirqama namni ilkaan ofii rigatuu qaba arraba ofiitis rigatuu qaba jechuudha. Cleaning namni qulqullina hin qabne ani hin jaalladhu. Honestly, clean is number 1. Nyaata hojjechuun beeka godha. Nazir ammaa nyaata hojjechuun beeka. Dachana qulqullina illee qaba nama qeequun qeeqa. Garuu gara nyaataaf qulqullina hedduu qaba. Amma kuni yoo argite ta'e wanni fixataa jira. Kunoo yoo argite asitti wanni kun dhumatu qaba jechuudha. Directives hojjenna. We have to finish it. Bishaan kun keessaa dhumatu qaba jechuudha. We have to. Ani yoo manni qulqulloyne hin jaaladhu. Qulqullinni anaaf tokkoffaadha jechuudha. Warra ilkaan kanarraa. Hunda keessaniifuu komentii keessanii. Nyaata koshoroo gahu bara. Koshoroo nyaata gahu. Baakteeriyaadha kun badaadha. Dhiqatuu qaba. Ilkaan rigatuu qaba. Ilkaan dhiqatuu qaba. Arraballee arrabarra akkasitti wanni godhuu qaba jechuudha. Nama lukkulee 20 warra waan guddisu asirratti keessatti baadhatee deemutti jira. That is not good. You have to be clean all the time. Anamma shaawara malee yoon bahe ilkaan ozoon akkasii yoon bahe I don't know. Guyyaan kiyyafataa naaf hin jedhu. Qaama dhiqadhee yoon hin baane guyyaa dukaa kaan hin oolu. Ilkaan rigadhee yoon hin baane dukaa kaan hin baane. Dirqamatti ilmi namaa ganama yeroo tokko soo akkatu galgala yeroo hirribaaf deemu san soo akkatu dirqama jechuudha namaati. Waan guyyaa nyaate san baakteeriyaa ofirraa baasuu qaba jechuudha. Ilkaan akkana godhuun qofa osoo hin ta'in yoo xiqqaate daqiiqaa 10 irra turuu qaba. Ilkaan soo akkatu. Fayyaadhaaf illee. Amma girrisaan yeroon akkana jedhuun ni aaran. Parsanaalii fudhatan. Jechuun kun jechuudha manni nama aarsu hin jiru maaliif namni tokko waan akkasii godha yoo jedhe amma ati nyaata kana hojjetaa jirta amma yoo nama nyaata hin beekne ta'e sirraa bara. Siigalee namni tokko namni yookaan kan akka kiyya kan beekne soo jiraate sirraa bara. Anamma beekus wallaalus garuu mooyummaa keetii fi dhugaatii kee baay'ee gobaasiidha. Leetii baay'ee gobaasiidha sanitti. Bakka nu qeequ kana amma rakkoon kenna bakka girrisaan sitti aarru. Qeequu kee kanatu nu dhukkubsaa beekta nu qeeqa. Kun amma dheeressuma kanatti itti goonaa jechuudha. Shunkurta kun amma shunkurtii itti godhama kun. Shunkurtii dheerinuma kanatti cirraa. Nyaata reesturaantii Nazir gaafa dhuftan najalaa bu'e asiin galu. Mee amma as jalatti yaada keessa yaada gaarii kennadha. Yaada gaarii komentii gaarii barreessa. Waan nama taphachiisu fa'aa, waan nama gorsu fa'aa, waan akkasii. Yoo argite amma sadarkaa kana geenyee jirraa jechuudha. Ganaa qamamii itti godhamu jira. Reesturaantii kiyya gaafa dhuftan akkasitti tajaajila gaarii ta'e. Tajaajila baay'ee dansaa ta'e narraa himi gaafaan arabaatiin ittiin. Ishi sirraa hima arabiin beektaa naasir qallaan hin beektaa. نعم أنا أتكلم عربي نعم ولكن أنت تتكلم عربي كويس والله جدا تعرف أكثر من ناس ثاني. والله أنا تعرف كلام صغير يعني أنا أتكلم كلام العربي ولكن شوية هذا شوية والله شوية you know إن شاء الله
أنا I will learn it أنا more. بسوي إن شاء الله أنا بسوي أنا سويتي نعم بعدين فتح في مطعم كويس إن شاء الله. ناس يجوني مع أمريكا نعم بيأكلون مع نعم بيت يعني نعم بتفتح نعم نعم مطعم كويس يعني جدا بيتكلم عربي جدا كده يعني نعم جدا هذا. um, wait جدا هذا. wait جدا هذا. أنا عسد الناس. مش تكلم عسد الناس. والله أنا عسد الناس. تكلم أنا عسد الناس. والله أنا عسد الناس. هذا ما في مشكلة. أنا ما في مشكلة. أنا زيك. ما إنك كانت تتنين تقول نزير garlic jedhama powdery أوكي garlic powdery ta'e powdery harcee garlic qullubbii adiitii jecha صح يا مش أنت. شوف هذا شوف هذا هذا وتاني هذا هذا ground فلفل cinnamon cinnamon. هذه قرفة بالعربي قرفة نعم 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 cinnamon. هذا في قرفة شوية شوية نعم شوية يا هذا بس شوية. شوف 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 هذا شوية. شوف 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 واو هذا. واو نعم يعني نعم يعني nyaata miti Nazir Nura biddeena kana walitti gootee nyaatta. Biddeena gurraachaatu jira. Xaafii saraganyaa adiitu jira jechuudha. هذا ما في يعني مشكلة. بدين يا كنتي أكملت جدتها يا جايبة ولا أكون توبياتي Biddeenni asuma ciisaa miti. Biyyuma kana ciisaa suuqirraa bitannaa. Habashaan ni كاي guuttee gurgurta. أميلي لأن أرجع بوستا لأن Siifin erga warra kun jira jechuudha. شوف بدينا فريش جرام في 6 قرصيسو. شوف هذا شوف 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 هذا وين شوف ولا بدينا شوف هذا جايبات شوف 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 هذا خلي. هذا ما في مشكلة. ما في مشكلة. كل هذا هذه كسرة جبت من يسوي هذه إثيوبيين ولا سودانيين من يسوي هذه كسرة في الإثيوبيين هذا كل في سوق دكان يجوا ما يجوا دكان دكان يا دكان في الدكان إثيوبيا هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 19 دولار. هذا 10 دولار ما في. هذا واحد 10 دولار. هذا 10 دولار 10 10. هذا 10 نعم 10 نعم. فهذا شوف هذا 10 مرة 10 مرة. هذا في نعم 10 مرة. شوف هذا شوف هذا في تكلم this. Do you know this? You know بيتا يجوا ما يجوا أنا رباطي بيتا بيتا. نبغى اوكي يجوا هذا في شوف هذا شوف
شوف nyaata ajaa'ibaa hojjettanis. شوف شوف هذا شوف شوف هذا شوف شوف هذا شوف هذا Amma galchite. Maashaallah. يا شوف Kaasifaa هذا siyaasa hojjetu. يا هذا إبدا يجو ما يجو نهار Ibidda jechuun ibidda jechuun نهار وجنانجا نهار naar شوية نهار ibidda jechuun naar نار jechuudha. نار شوية هذا شوية في نهار المشكلة ما في شوية ينقص نار ما في ولا كثير نو ولا كثير بعدين حرق. شوف هذا شوف هذا شوف هذا هذا في directives directives or what digo goido الله كبار أجلن كم دورنا كجيل شفتها كمان دورنا على كنياتا. ما شاء الله ربي سياسي فيس. نبيك إني مالي في بيت أما يادي صارت هذا جريسة شوف هذا نزير هذا في لام فونو لايت والله خطير ما شاء الله هذا ما شاء الله. ما شاء الله سياسي فأبو سياسي فأبو والله كان قارب بسياقول خطير شوف هذا واو أدي بريدة نياتا جايبات سو أما أوكي ريستورانت سكفت وقال ريستورانتي بني مفتني نياتني now everything is ready نباسنا وجينا أوكي أما والله خطير والله العظيم نزير نورا أما كوبايا جونكو ستة طلب بس أخيرا كانوا وجينا وابرتني أنا أقول لا بايدو لا نياتا رتما بايو غوبزل نياتا رتي يرا توجت سرغام تي نياتا بريتو يا جريسان اوكي هذا اوكي يلا خلاص هذا انا متكتب هنا اوكي كريسماس اللي وري خبجتم بقت كريسماس انا سينجي انا كريسماس خبجو وبولين كينيا كريستانا بقت سنينجا هذا اسكت شويه اسكت نيجي تشو ما جيتشو نيجي جيتشو ما جيتشو اصبر شويه نعم اصبر شويه هذا نعم اصبر شويه والله بالله كومنتي كذا بسال زرعان اصبر شوي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ غافي أكنا كنا غافتوني نتول فاتانا مسلم من غافتني نموت أدو غافي أدو سيدي سبيتا غافي نزير تجزء ونديو نياتا نجتا كوبا نياتا جارتي مالي في فوني جرا. جارتي يوم فوتا يوم مالي جتنات هيرو مودم تمو مالي سيكوي واني نجيبه جارتي كبار دبي تمو نزير يوم فوتا إيران نانجا برسانو إيرتا كسنا بجا نمانجا أما مثلا تيو جارتي كباتي جارتي كسر سوشيال ميديا رت جديم باستو
Bar joon fuuta. Yaa jaartiin kee mana jirti. Joon fuuta naan jaan. Natti heerumuu Bakka deema. hojii asii bakka hojii jirta ta'an mala hin beekamu waan ta'eef namni jaartii fi sooshaal miidiyaa irratti baasuu qofaadha. Ani gaafaan fuudhee osoo fuudhee yoo anjaartii biyya sooshaal miidiyaa irratti hin baasu. Neeba. Jaartii tiyya sooshaal miidiyaa irratti hin baasu. Neeba. Yaa hin baafte. Sirriidha. Usbur jeen usbur. Haadha maal jechuudha? Us jechuun maal jechuudha gaa? استنوا شوية استنوا اصبر استنوا اصبر يا جيني اسكت أنا giriisa warri dhiiraa yoom fuutu yoom maali jettu warri naan jettan kun natti heerumuu barbaadammoo maali? What is your problem guys? Dhiirti yeroo hunda yoom fuuta? Maaliif hin fuune? Maali namaan jennaan? Waa wayiitti isin jira waraanamtanii jirtan dhahamtanii jirtan akka irratti hin dhahetti. yaa waan akkasiyyuu nama hin gaafatanii gar maaliif beekta? Waan akkasii san abbaanuu uf beeka abbaanuu beeka waan ta'eef maaliif fuune maaliif akkas hin taane maaliif waan akkasii hin goone sana gaafiyyuu hin barbaachisu waan akkasii. Maaliif barbaachisa? I'm just teaching you this how to cook eggs. Ibsiin si barsiisu jira jaartii yoom fuutaa maali yoom fuutaa naan jedha. An akkaataa itti amma xibsii nu barsiifte Nazir Nura xibsii ajaa'ibaa hojjette dhugaa dubbachuuf jecha bakka xibsii bakka nyaataa kanatti maashaallah siin jedhee jira hedduu hojjettee xibsiin kee waan amma reestooraantii biyya baay'ee tokko gaafa dhuftan amma irraa asirra YouTube keessatti naa beeksisu reestooraantii bakka amma ati maal godha beektaa amma nyaata mana nyaataa baniiti guyyaa mana nyaataa bantu jechuudha achi laafii seen sheersii goona ijoolleen Oromoo warra achi keessa jiran mana keetii nyaatanii namoonni biyya biraatti dhufanis Minnesota keessa mana nyaataa hin banu. Minnesota jiraachurra Saudi Arabiyaa dhaqee hoolaa tiisuu naa wayyu. Minnesota jiraachurra jifa manaa godhi. An Minnesota dhaqellee hin beeku. Minnesota dhaqurra Saudi Arabiyaa keessa hoolaa tiisuu naa wayya. Hoolaa Arabaa. Wallahi waqassaman biddaa. kanaafuu nyaanni keenya tajaajilaati. Wallahi dhugumatti osoo nyaata mana nyaataa balte hedduu tokko hojjechuu ni dandeessa Nazir. Tepsiin hojjedha. Kitfoon hojjedha. Gored ጥብስ ለዛ ጥብስ tagaabinoo shiroo jedhaniin furdoo tokko nin hojjedha. Wanni tagaabinoo nin hojjedha. Dhadhaadhaan amma dhadhaan barbaanne dhadhaan hin qaba. Kadhiyoo sana maazaliin irraa fudhadhee biyyaa fudhadhee. Dhadhaa ofitti hin baay'isu gaarii miti. Hin jaalatu dhadhaa. Yaa dhadhaanii wanni keetiif hin barbaachisu asli. Gaarii miti. Dhadhaan ani yoo namni marqa kanaan akkanatti dhuguuyyuu akka tokkotti na wanni godha. Gaarii miti. Dhukkuba mataa isaatiif dhadhaan waan gaarii miti. Dhadhaan baay'ee hin barbaachisu. Ammallee Wayye. ani nama piikiidha. Nama nyaata mara nyaatu. Odoo nyaata mara nyaatu dhodhoo heertaan biyya kanatti akka wadala harreetittiin akkana jechaa deema. Nagaadhaan alhamdulillah. Ani nyaata biyya kanaan nyaadhu. Asii maal godhaa Nazir Nuraattu wanni isin barsiisu jira kootu jedhee akkasumatti itti ergadhee nan jala qabee galatoomu na seensise. Amma nyaatni yeroo walaatiif foon bitee nu garsiise ciratee kushiinaa seenee tiniin qimamii waa guutuutti hojjetee na garsiise. Jannee jira amma kanarratti maashaallah dhala. Giriisa waa barsiisuudha. Wallahi billahi re'ee hoolaa biyya tanaa tanatu irra waa beeku. Hoolaa biyya faranjii tan. Miskiina garaan nyaata gaafa isaa. Amma nu barsiifte barate rabbi jedhe nu barsiifte nu dhiisika. Maal bareen tanaa silaalaa hin jirru amma nama meeqa si jala deemee silaalaa jira. Nama meeqa maashaallah siin jedhaa jira Nazir Nura wallahi. Nama hedduutu maashaallah siin jedhaa jiran argaan barreeffama dubbisa hunda isaa barreeffama dubbisaa jira.
Angirisa wanni lolunif akka waa baratanif. Ifee waa barsiisaa. Nyaanni kee hedduu bareedaadha. Hojiin keetis bareedaadha. Kushiinaan teessis baay'ee nadiifa jedhamti. Arabiidhaan nadiif inta نادي nadiif. نعم Kushiina نادي nadiif. نادي كلين جدا هذا نظيف والله نظيف good clean beautiful تكونين داموكا المين ما الكان سواكتوكا بس سواكتوكا Waan siin jala kun دامس ila. دامس Ofii كيا asii nyaata hojjetamaan ilkaanii nutti haasaa jira. أم فرنجي هذا Naan. أم فرنجي ده Waan akkasii hin qabu. أم فرنجي أليس حالك Naan لكن تيابا كفرنجي ما في بيتا وان جلسان نمان دبت أسيفا تشيكا بولي الكان كنرتي خشورو كنتال لما كجبو بعد تديما جنم يو ati maal goota dhaalta? Nazir san maal goota dhaalta? مال بر إجتنا دور جندن ديسو بس لكو دي دم قدس شاچوتي لكو دي دم ني قدس سابر وني ناس كيس بعد تديما بس أعوذ بالله سو هي نزيفة بقولوا كبايت جنم سواكتي جلجل سواكت نمني أكمل سواكا بري كوداني دابيو تيزبراشي دابي سواكا Harka mirgaatiin nyaadhu. Bitaa nyaataa jirtamu? لا جريسان انجلو في بر يرو فيديو رتيتو أما هركي كوني هركا مرقاتي كوني كابيتاتي Yaa taa'ee. جريسا Eh? لا Eh. تليفوني Kan nyaata درجة jirta? جاتي تيجاسيسا لينسين تليفونا أغن ولين بيخني بر لينسين تليفونا درجة جاتي تيجاسيسا جريسا أنا أبين جرين جينا غافت نايسي جرينجا فالولين بيخني هركا مرقاتي نيادو سنجا أما كل هركا مرقاتي لينسين درجة جاتي تيجاسيسا جو جريساتي تنافين جرين جينا عليكم أمتك أنا وابرسيسون هندن دام سبحان الله بوليتيكال هنجلتو مال هنجلتو إسينيف قبرو يرو توكو ربين قبرو ما في سالو غير أفضل Wallahi Nazir amma nyaanni kee bareedaadha. Haasofni keetis amma ani waa tokko qofa siin jedha laale Nazir Nura. Maaliif beekama kunuunti hedduullee dubbisaa jira. Har'a malee takka mana keellee hin dhufne galatoomi. جالتو Wajjin illee takka ammoo haasa'e illee hin beeku hin beekna. Amma namoonni hedduun har'a yoo ati na affeerte waan naasiin dura fa'aa wajjin haasofne wal beeknu faasiyanii waliin يرو beeknu جلقبات naasii haasawa. والله يرو جلقبات بقربين Yeroo بيجي بقى jalqabaa. سنرا بيجي أوروبا نجا سيجالشي ربي ما ناس زباج إيه قافتو قبل مين ما توقع يو أتي نما بداتاتي أيرو غري والربي سعود عربية كيس كان زباج رو كان وابل لي سنجليتين شك غرام سني شك ربي سي الزباج بنيرت Like waan نو نو balleessine. كيف ما نقول يا دكي يكون ربي مالف أمتك أنا كان مصيبات تبوس هندلة تأوبا Wallahi suni rabbitu beeka. مصيبة Rabbitu يوبوس beeka. Rabbi isaan والله haa وجهنا baasu. بدو يتيجان لكن مالي فكر ربي سان الزب Wallahi suni beeka. مكانيا Maal sirra beeka? أتيو نما شرنيا تاتي ربي سي الزب يو نما Ila كل fa waan كل tokko تاتي beeketi. ربي سي الزب Wallahi rabbiin nama jaallatu azaba. Wanni nama jaallatu fatanaadha kun. Amma ani dhaamsa kiyya asirratti xumuradha. Rafuuf deema. Akka obbolummaatitti jechuudha. Namoonni hedduun as jala jirtanii waan isin haasaa jirtan waan isin barreessaa jirtan argaa jira dubbisaa إساني jira. جتة Inni كريتا dalagaa إساني kushiina keessa جتة jira. إساني جتة ونين جاي نتي غلطو ميوان دفتي تقوميتين Yaa. هما وان ربي نسان الزبا جروفين I know دنيان تون متى إسيتي فوفتنا غرو غرا مكانيا يو قبات ربي نسان Wallahi billahi الزبا kijibaa miti. Wanta akka Nazir wajjin haasa'een beekuun kijibaa. تيجي Dhimma keessanii kunillee waan barbaadan jechuun dandeettanii waan har'a wajjin baaneef أرجفين qabeessiif ajandaadhaa rakkoon qabu kunumaan rakkisu. أنا Nuun في beekna. ربي سان الزبا جرا سينجتشا جرا أنا في هنو غريسا ربي سان الزبا جرا والله أنا الرمى Ilaali. ليس وجهي ناسوني Kanaaf amma ati halkan gaariidha. Kasifaa أوكي siyaa ta'uu آمين manshaallaadha. آمين Siin أيه jedha هاي galatoomii. لا لما
wanni rabbiin isin azabuuf girisaa kanaafi jechuudha. rabbiin maan azabaa jee gaafadhu. wanni miqqanyaa yoo taate rabbiin si azaba addunyaa irratti illee akhiratti si azaba. dhugaa addunyaan tun mataa isiitiif fatana. Walaakin duruttu miqiyoota waan isaa itti barreessan gartanii miti. Kanaaf rabbiin isin azaba. jechuun hunda osoo hin ta'in warra azabamaa jiranii jechuudha. Miqqanyaa yoo taate ni azabamta rabbiin si azaba. Musiibaa si buusa kun faaktii jiru. Mee kottaa waan jettanii isin dhaggeeffadha. Hamzaan ammis jedhetu. ربي ما الزبا وهيف يسال الزباين ويوم الكنياتات كيستك يوم الكنيات ربي يسال الزباين حمزه السلام عليكم. وعليكم السلام كم لقى أجا ما سجلنتي ايه لقى واي نتركين واي فاي هي سكشر كوكا ابشر من أي أخي سانجرا بيتها وركو تيجي نو يمتا ما هي داخل سجلتها ليه استغفر الله لا لا بريدا جرا استغفر الله ما هي داخل سانجرا يناني وين ربي الزباجر راجيسي سولي مصيبه ما جاسي ربي ثاني بوسه لا من أي دانجرو الحمد لله على كل حال شرع دون ندرو المهم أكمل يوتنا Pestale gurraacha tokko fi kaaniiti pestale gurraacha nakka maariyoo nakka akka waan faashina taheeti pestale gurraacha tokko fi maranii suuraa lalattafu eegalan Facebook taayetu malla pestale marateet fi maree ijatan hunda fi maree miila kanarraa hanqa oliititti akkana jee bara akkanatti akka taguugatti akkana jee suuraa ka'ee lattafa maal jechuudha. والله توني جامعة تكون يعني نمن جاف من هيدا خسيتي ركعت نما يا كيسا جامعة تكون نمن كوني هندينو إثيوبيا هندينو سعودي عربيا خسيم لك أو إثيوبيا خسين جراتني أكودا mootummaan tokko seeraa fi heera qaba obboleessa kiyya let me tell you this warra hidhame rabbiin haa baasu ammallee sanitti wanni hin jiru obboleessa kiyya amma fakkeenyaaf naasir دقيقة يا ولد يا ناسرين أنا جاهزين سيكابا أصلا جيت إيجالي يا كخي سالت أصلا جيت إيجالي أتمنى نياتا نياتا القلب لقي فدمالي يعني نمني نياتا نياتا دبي والجرد بتشون غير اللي هاي أصلا جيت يا كخي سالت giriisa ta'u giriisa daal giriisa illee tokkoffaadha beekte kan macarrasha daanyaa isaaniiti kan gugatu kana kanatti hallayyetti almuhim waan isin joo waan beeka no qoy ka osoo hin hubatin gugatu kana giriisa akkanuma girriyyoo tokko kanatti kamiyoon sagaleen kan kutamee of sigadiin baha okay Giroti. Ahora jiru biyya arabaa tana keessa isin haa baasu. Wallaan garaadha nyaata. Kami walii giriisaa walii kami.
نتيميكا giriisa kana isumarraa dhagee duraan dursi giriisa mara katee waan giriisa kamidhaan nyaata tokkoon beeka. bar anu giriisa tokko faadhaan aan jette ammaan tana bar waan jette irra deebiin gaa giriisa jechuun ka waan je irra deebi'ee wanna jedhu tokko sanum an giriisaadha jette giriisa kana walii kamiin siin jedhu gosa hedduu jira ka akka hoolaa wajjira deemu tokko jira giriisa sittiin himaati dhageeyga na dhageeyga sittiin giriisa barmoo isin ammoo deeggartoota PP tokkana jaa kaniin dhagee garuu giriisaan kun eenyu akka ta'e naa gara niin beeku sirriittiin beeka siifin himuu deema. Laala amma dubbiin siifin galle waa'ee PP waa'ee maalii as keessan fidin jaalee xiyya. Ati amma giriisaadhaa jette giriisaa walii kamii siin jedhe kami giriisaan kun walii kami kami walii. Itti gaafatamaa giriisaati. Itti gaafatamaa giriisaati. Jechuun ka akka hoolaa wal jala jea yoo tokko kanatti. No. Hawaan baruu dhufu addaan beeku. Waan akkam. Waan baruu dhufu deemu sirriitti hubatee addaan beeku sani malee akkamatti ati jettu sani. Aduu fi rooballee duumessa hunda warra beeku kana warra gurraan akkanatti ni jedhaa miti aduu kan waan baruu dhufu hoggaa jettu duumessaas roobaas aduus qabbanaas oowaas warra beeku sani kami giriisaa gosa sanirraa yaati. Yaani asii galaan jiru jechuudha miti ree wanni nama isin jechaa jiru. Waan baruu dhufu nama beeku naan jette giriisaa sanii naan jette waan akkamitti siin jette. Waan baruu dhufu nama beeku jechuudha. Waan baruu dhufuuf ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf giriisaan jechuudha waan irra taa'aa jiru kana dur beekaa turre waan irraan tana deemaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf waan akkam Oma hundumaa jechuudha. Fakkeenyaaf giriisaan jechuudha. Koi homa hundumaa yeroo jettu kana anamma si kabajeetiin asirratti fidee barseedhaan giriisaa ta'uu keetu osoo hin beeku. Na jalaa kute yaa'u. Giriisaan na jalaa bahe. Kottu giroo deebi. Giroo kottu. Nama waan ana dhufu beekuudhaan ja'aman. Ay giriisaa. Kottu naasir giriisaa dhabu kan. Halo. Hello. Akkami Nasir eenyuti maqaan kee? Nazir Hussein. Okay, Nasir Hussein. Eessarraa giriisaa warra biyyatamiiti. Giriisaadhaati. Giriisaa eeggoo jettu akkamiisaa? Jechuun ati giriisaadha moo maalii gaafiidha deebisi gaamaa? Jechuun giriisaa jechuu hiikkaasaa yoo naaf himte siif deebisa. Gaarii akkana nama gaafatan kunodha. Giriisaa jechuuni warra osoo homaa hin hubatin akkanuma wajjala yoo tokko ni jedhaa miti. Hooleyyii gattee hooleyyii kun dumatan akkana dumni tunilleen hoggaa duma hoolaa beektaa? Yaa. Hoggaa dumatan waa tuqanillee wajjala giriisa. Tokkoffaa kabiraa giriisaan biyya Harargee tana keessa allaattii takkaan jira midhaan nyaata giriisaan dhufe jaan wacaafaadhaan irraa mishingarraa deebisa. Giriisaan tokko san wahuma balleessuudhaaf fiiga wacaafaan hoggaa dhufe wacaafaa kana akkana itti goote itti gadhiista. Siigalee hogguu kana midhaan kanarraa kaa tokko giriisaan sani. Giriisaan biraa immoo homaa waa hin galleef waa dubbisuu hin danda'u. Calliseetuma gaafa kan odomaan argin hallayyaa biyya teenyatti yoo agarte booyyee faa boolla qotaniitii fi wanni qara tokko faa keessa dhaabanii akkasitti itti kufee du'a beeyta booyyeen hoggaa boqqolloo nyaatee boqqolloo nama rakkise. Amma giriisaan hallayyaa isa dura jirtu sana hin argu. Hallayyaa jechuun hoggaa giroo jechuun. Hoggaa jedhaniin wajjala jedhanii bara kanatti siigalee ati amma giriisaadha moo giriisaa miti takkittuma sanatti. Aan Oromoodha. Giriisaa maal hin beekon. Okay. Ati giriisaa miti. Ati giriisaadha? No, an giriisaa miti. Maalidha ati?
An Oromo an Nazir an qeerroodha. An qeerroodha. Exactly. So giriisa isaa fiddee ati giriisa jettaan uummataan isaa. Uummata bara waliin qabdee dhukkee irraa arrabsaa jirtaa barate giriisa Lakki walitti amma dogoggorri guddaan jiru kan. Ayyee. Yaala kiyya dogoggorri guddaan jiru an nama walitti hin qabne giriisaan qeerroo miti. Maqaa giriisa jedhu kana bari dhaaba viidiyoo dullatti sanatu fidee bara. Lakki hin beeku sana. San hin beeku an giriisaan anumatti tolu hoggaan giriisaa kana argu ono Facebook irratti arga akka wal jala gir jedhu bara. Gir hoggaan jeen gir wal jala jedhanii bara akkanatti kana jechuudha. Bayi amma ga'ee warra biraatti jiraatillee siif gaammaan tana bayi. Okay, eenyu seenuu barbaada? Boona bariisaa kottu seenu. Giriisaadha amma yeroo kan giriisaati. Giriisaa yaamne giriisaa interview goona. Is giriisaa time. An giriisaa interview goona yaamne jechuudha. Giriisaan tokko naa ergi. Facebook ke Virgin Haro isa download godhi siinja abdiyye mali irra deebi'a update godha. No phone boyyeeti mi Khalid Darsi kun phone hoolaatiin nyaataa jira. Giriisaa jechuun laal amma osoo homaa hin hubatin phone kanaan phone boyyee jiru jechuun giriisaa jechuun kan ilaalama. Homaan beeku phone boyyeedha jaa. Giriisaa jechuun osoo hubatin girriyyuu jechuudha. Kana giriisaan tokko. Abdiyye oroo dadar hin seenuu hin dandeessu ati maaliif wanni Adam Kadir kottu giriisaa qabiraate jechuudha. Amma odorree funtana iftuudhaan foon hoolaatii isin jehuti foon boyyeetii naan ja'a. Giriisaa jechuun kana jechuudha. Wallaahi hoolaa kanatu irra yaada. Miskiina Rabbi rahmataa godhuuf hoolaa tana. Hoolaan foon hoolaa amma walitti tanatanii amma nyaachuu jiru tan Rabbi rahmata isii haa godhu. Giriisaa caalaa hoolaa tanaatu irra yaadaa jechuudha. Kanaafin isiniin jedhu. Allaahi rahmahu. Hoolitti tana. Garaan nyaatan hoolaan yeroo kana. Faayidaa irra qabeessis yeroo nyaataa jira. Rabbi rahmata haa godhuuf. Allaahi rahmahu hoolitti tana. Connection failed naan jaa. Allaahi rahmahu hoolitti tana. Wallaahi garaan nyaatti. Baay'ee garaan nyaatti. Okay. Waysi amaan. Wallaahi garaan nyaatti hoolitti hin tunu. Maaliif jennaan Allah rahmahu, you know. Yeah. Giriisaan bakka irraa seentan no atilleen abdeetii godhi. Giriisa bara afaan Oromooti giriisaa jechuun. Giriisaanii waan tokko homaa osoo waan hubatin ka gir jedhu jechuudha. Hallayyallee ofirraa eegu, maalillee ofirraa eegu, ittuma dhuma hallayyattis. Kara biraatiin ambaxxaa jechuudha giriisaa jechuudha. Giriisaan naannoo Harargee kanatti midhaan nyaata. Wacaafaadhaan itti godhanii ari'an boqqolloo fi mishingarra. Ambaxxalleen giriisaa jechuun wanti tokkotti ambaxxaa jechuudha. Karaa biyya Tigraay kana keessa jira ambaxxaan kun. Midhaan balleessa. Ambaxxaa fi giriisaan waan wal fakkaatu. Ambaxxaa fi giriisaan waan wal fakkaatu tokko hiikkaan isaanii. Wanni isaan balleessan illee waan tokko. Ambaxxaa fi giriisaan yeroos baya sirriyaa jettee kan block. Yes. So giriisaa jechuun kana jechuudha. Giriisaan tokko ambaxxaa jechuudha. Karaa biyya Tigraay kana keessa jira. Waa ambaxxaa.
Sinagaa annaa bula. Giriisa boruu walitti dachaan. Karaa warri asirraa bilook isin godhe karaa wanni ittiin kottaa. Karaa kun maal jedhama TikTokiin kottaa achitti waa isin barsiisa. Warri Facebook irraa bilook isin godhe. Girootiyya giristuutiyya girootiyya girisaatiyya. Amma wanni goonu waa'ee wanni baran qoricha garaachaa yookaan immoo egaa kana nyaattee talbaa akkamitti daayita. Fakkeenyaaf talbaa maaliif qoricha ka jedhu talbaa daayinee wajjin barannaa jechuudha. Reefuun tana iftuu nuuraa ittiin hima jedhee actually isillee ni baate. Alright, amma talbaa daayina talbaan kuni maaliif qorichaa ka jedhu baranna. Namni seenuu barbaadan jirtani girisaa. Alright. Talbaa daayinaa jechuudha. Talbaa daakuudhaan talbaan maaliif qoricha ta'e? Akkamitti akka daayinu talbaa kanarratti barumsa barannaa jechuudha. Talbaan kun ka daakamu warra garaacha qabaniif dawaadha jechuudha. Garaacha kiyya ka yeroo wayyaanee sana akkasi qunca'ee haararraa qunca'eessan akkam godheen fayyisee ka jedhu yeroo baay'ee argitanii barbaree nyaadhu waan ho'itu nyaadhu akkamitti goonaa ka jedhu jechuudha. Girisaa waa baradhaa. Naan bar horii ta'uu keessa wanni beeku waan barattan kosiidha. Just learn something. Waa baradhu. Kuni talbaadhaa jechuudha. Waa baradhu yaa kosi waa baradhu. Waa baradhaa. Liffaacha. Just learn something. Rabbiin waan malee akkanatti isin azabaan jiru biyya Saawud Arabiyaa keessa. Wayiif akkanatti isin azab. Kuni amma talbaadha jechuudha. Talbaan kuni ka tolfamu biyyatti. Maalatti bilbilasi mataan
goota fuutee kuni talbaa biyyaati ka daakamee ka tole talbaa kana asin nayitaa jechuudha. Asitti aannan eegetti nayite booda talbaa asitti nayita jechuudha. Dawaadha. San booda timira kana fiddee timira fiddee asitti nayitaa jechuudha. Warra garaacha qabaniif garaachi baay'ee nama wanni godhu kuno wanni kan itti nayita jechuudha. Agoo barbaade timira kana right timira akkasitti itti godha. Dan kana akkanatti asitti goote kana itti goote alright هذا جتانا jechuudha. Kana asi goote waa baradhaa girrisaa laala. Nama garaacha qabu ni fayyaa jechuudha. Talbaa timira deemallee itti godhuu dandeessa. This is organic meat deema. Garuu ammaaf itti godhuu hin barbaanne. 100% organic deema jechuudha. Deemallee itti godhuu dandeessa waan barbaadde itti godhu. Kuni Dr. Nazir jedhama. Waa baratuun isiniif gaariidha. Learn something. Alright, san boodaan chop jechuun muruu jechuudha. Chop gosa gosaan chop. Of mix walitti naquu jechuudha. Mix walitti akka seenu godhu jechuudha. Gosa gosa qaba. Maashinni kun wanni akkanoo timirri firii qaba. Firii timiraa sanarraa baasutu narra ture. Firii timiraa san caccabsaa jira jechuudha. Saniif iyyaa. Saniif chop jechuun coopii jechuun girrisaan amma hin hubatu. Maali coopiin chop muruu jechuudha. Muruu jechuudha. Girrisaa walii galaa jirra. Chop yakkaana jechuudha. Mix. Maaliif wanni iyyuuf firii timiraa san caccabsaa jira garuu irraa illee baasuun narra ture. Mix waliin naquu jechuudha. Blend daakuu jechuudha. Niga gosa hedduudha. Asirratti isin garsiisa waan godhuu qabdanii jechuudha. I hope afaan Arabiitiin illee ni jira. You see right here? Gartanii kana. Chop, mix, grate, blend. Gosa hundaan jira jechuudha akkasitti. Girisaa dhageessanii jirtanii? Giroo. Naaf hin galle Saaraa daadii jettee haa dhufte. Saaraa manaaman daadii. Naaf hin galle waan jette. Anyways, I'm teaching them. San boodaan akkana tahaa jechuudha. Amma kuni talbaa bincaacaa ba'and blend jechuun kana jechuudha. Girrisaa bincaacaa በአንድ ሞቀጫ አጀታኝ ጀቹ በቃ ግሪሳ ፊ ሀገን ሞይ ግሪሳ ቢንጫጫ በአንድ ሞቀጫ አጀቴን ዱይዳ ጀቹ ሬስ ወሪስ ሎክ አት ኢት ሂር ኮሮ ላ ታልባ ቢንጫጫ አለቅ በአንድ ሞቀጫ ግሪሳ ቢንጫጫ በአንድ ሞቀጫ አገሱ ግሪሳ ቢንጫጫ በአንድ ሞቀጫ ታልባ ቢንጫጫ በአንድ ሞቀጫ ወልመቶ ቆይቹ በረተኒዋ
Barattanii waa. Giriisa waa barsiisurra hoolaa waa barsiisu wayyaa isin hin jeen. Wanni rabbiin isin azzabeef tana biyya Arabaa keessa. Wanni rabbiin biyya Arabaa keessa isin azzabaa jiruuf tana. I'm sorry. Peestaala nan maranii maalii nan maranii peestaala gurraacha nan maranii jedhu. Mootummaan tokko ka'ii bahi yoo siin jee bahuu qabda seera kun. Biyya Arabaa, Saawud Arabiyaa, biyya abaaramtuu sanarraa ka'ii bahi siin jee miti. Muhammad ibnu maalii jettan bahuudha. Peestaala nan maranii nyaata dhabee maalii dhabee mana hidhaa keessa hin jiru kun seera. It is the constitution. Maaliif tahriibarraan galte? Seeraan ala galte. Mootummaan tokko bahi yoo jee bahuudha seera. It is constitution. Seeraa fi heera barreeffatanii lafaa qabantu jira biyyi sun. Yoo seera san hin kabajin mootummaan anytime action asirra fudhachuu danda'a. Peestaala nan maranii peestaala gurra dhiyoo tana faashina wayii fidan peestaala tokko maratanii feesbuuk irra suuraa maxxansu. What is that? Peestaala sanuu bana jarjaraniitu wal duratti feemasuu ta'uudhaaf feesbuuk irratti peestaala miilarraa haga matatti ofitti malee feesbuuk irratti laxxafa laayikii argachuudhaaf. What is this? Why? Laayikii argachuudhaaf. Laayikii argachuudhaaf peestaala dubartii hunda wanni as geessu akka nama dubartii garaa qabdu carqii as keessa guuttattee peestaala gurraacha ufin martee feesbuuk irra laxxafti. Maali akkana jechuudha? Rabbiin maaliif isaan azzabee jeetiif gaafatu ijoollee biyya sanii biyya Arabaa sanii maaliif azzabaman akkanatti? Miqqanyummaa waan miqqanyaa ta'aniif namni gaariin musiibaan hoggaa buute ollallee waliin dho'itii yaada. Namni gaariin achi keessa jiraachuu ni mala. Biyya Saawudii Arabiyaa keessatti diraagii gurguruu hin dandeessu, araqee gurguruu hin dandeessu. Dubartii akka piimpitti dubartiin aggaduu hin dandeessu. Maal jedhama bakki isaan itti boqonnaa bahan tokko bakka shiishaa fi wanniidha. Dubartii pimpii warra dubartii daldalutu jira. Kana poolisiin qabuu qaba. Hunda osoo hin ta'in warra waan san dalagutu jira. Siyalee kana jechuudha wanni jedhu. Mootummaan Saawud Arabiyaa baha yoo siin jee bahuu qabda. Simpilaadhaan. Osoo ari'anii wanni dhagatti suuf buustu hin jiru, warri mukatti suuf buustu hin jiru, hin du'ini gali. Nyaata hin qabu, peestaala gurraacha, oophina ajjeese namni si dhaga'u hin jiru. Maatuuta biyya namaa keessa. Wanni rabbiin achitti isin azzabaa jiruuf maaliif? Miqqanyummaa ta'e saniif. Miqqanyaa rabbi ni azzaba. Kanuma wanni jiru. Feetu na jaaladhu, feetu na dhisi dantaan qaba. I don't care. I have to tell you straight up. Osoo mootummaa ta'e anillee akkasuma mootummaa Saawudii seera biyya sanii yoo godhu baatte qabeetti mana hidhaa si galcha. Feetu achirraa ammayii feetu achi du'i namni si dhaga'u hin jiru Arabni shayxaana. Kanaafuu ati achi keessarraa ammoo ittee duutee nobody cares. Gali gara biyya teetii. Sammuu negatiivii qabattee poozitiivii jiraachuu hin dandeessu kanuma walli jedhu. Seera waan jedhamu tokkotu jira. Seerri biyyi takka seera qabdi. Waraqaa malee taa'uu hin dandeessu. Biyya Yemenirraan tahriibarraan dhufuu hin dandeessu. Simplaa ta'e. Hanga feete yoo booyaa oolte namni si dhaga'u hin jiru. Hallayyaa seenta. Nobody.
Namni tokko namni si dhaga'u hin jiru. Nagaan bula. Kuni caggaarraadhaaf du'aadha garaachaa fi akkasii dhugaa isiniin jechuufi halkan gaarii. Ciao.